Achumarraan gaa maal ta'ee beektanii mana fuunee irra birrii 1,000 eenyutu nu seenee saree mana kana keessa jira moo nama mana kana keessa jira nu biratti goree hojjechiifatamaa rifeensaa soorsaa biratti goree jechuudha. Namni immoo keessumaa immoo nu wayyaa warra dubartii malee warri dhiiraa kun immoo cinqatiin isaanii balaadha. Hojiin hin jiru taanaan maallaqa kiisii keessaan qaban taanaan dhugaa waaqayyo dubbachuuf akka soorsaatti akkan argetti maallaqi birriin keessi isaa kee hin jiru taanaan isa birrii keessi kee dhabe sanaaf gubatatoo biddeen nyaachuudhaan masoo birra jiru. Namni nuti seenuu didi inni dhiibne mana sana magaalaa Tajii jettan sanatti gaa iddoo mana keenya ijaarrenne sanatti. Achi dhiibneeti birrittii kuma kaffallee fi torba sadii taa'ee wanni tokkotti seenne bukkee isaatii wambarii lamaan hin hojjetama mana rifeensaati mana tokko keessatti jechuudha. Gara naallee wambarii 3 dhiirota 3 hojjetu jibbaasiin akka wayiti achi ni yamnaaminiidha. Keenya immoo walakkaa sana jira. Nu wambarii tokko qabna. Namni tokko nutti seenuu didi. Achumaan soorsaan aaree irra jennaan mana sana dhiisee 7 keessa dhaqeetuma bar ganama hojiin deema jedhee shaantaa isa fudhatee maashinii fudhatee nama deema hojiin hin jiru numa deema hojiin hin jiru galagala. Otoo akka jiru 7 ta'eenyee ta'uuf achi iddoo hojii sana ture jechuudha gala waan hubattan. Ta'uuf dinnaan hin deebine. Bakka dhiisiin jedhee nama kanatti cinqamuu keerra dhiisi. Bakka biraatti immoo barbaannee fuuna mana hin jedhee. Ammas hin fuune kan biraa eessaa fuuna immoo magaalaa Asgoriitii fuune. Magaalaa Tajii kan jedhan sana birriidhuma 15 deemsistii tiraanspoortiin sana baajaajii magaalattiidhaan immoo fuune ol dabarree. Magaalattiidhaas birruma kumaan fuune. Maalaa ta'u reenni immoo isa kana darba 3 taa'ee birri 3 hojjenne yoo isin hin jedhin amantu tarii sobdee waa akkattachuu dandeessu. Afaan isaatti otoo inni taa'ee haasa'e baay'ee natti tola ture. Inni hojjenna viidiyoo toon jedhuuni amma na biraa ba'e malee. Namni barbaannaan ba'e malee. Achumaan 7 sana keessatti birri 3 hojjenne manatti galee ahan biraa innee fuune magaalaa Asgorii sana warri beektan jirtu. Asgorii sanaas meeqaan fuune birruma kumaan fuune. Inni immoo maalaa ta'u manatti kolodarii immoo maal jedhan kanaan karaan irra ba'e jedhanii manatti diigan. Erga nu fuune 7 geenyetti egaa maaliif immoo jedhannee fuune soorsaan nama Asgoriitii miti dhaloonni isaa achi mitiire. Asgorii hamboo osoo hin taane Asgorii asirraan karaa sabbataati immoo isin yaa galuu tarii karaa hamboo akkasinitti fakkaanneefani. Karaa biyya hooti iddoo ittiin dhaladheedha fuula biyya koonaa wayyaa achitti dhaqee hojjedhaa naan jennaalee shibeen dhaqe. Meeshaa isaa gaariin guurratee baajaajiidhaan hundhanneef gaariidhaan guurratee deeme dhaqee kumaan fuudhe 7 tokko taa'e amma tokko gaafsan birri 30 hojjeteera. Birri 30 hojjedhee 7 san keessatti. Maalaa ta'u nama kolodarii irra ba'aa jedhanii manattiin diigamte. Manattiin diigamtee gatiin ampoolii bite gatiin qulfii bite ishuma kana haasofti illee akkan jenne. Ittiin barbaachisa wanta jedhamuuf binne gaa yeroo sana ittiin hojjechuudhaaf. Ishii gatii ampoolii sanaa fi gatii qulfii mana sanaa bite irree toon deebisiin manattiin irratti diigamnaan maalaa godhuree dhiisee ba'e. Dhiisee immoo meeshaa isaa guurratee dhufe manatti immoo gara manooraa mana ijaarranne kanaatti. Achitti deebi'ee dhufee maal goona ammoo sadaffaa magaalattiidhuma Tajii sana keessa. Tajii moo tajiidha maqaa ishee akkas kanatti waamuu wallaalanatti kolfannu yeroo baay'ee tajii akkana jedhamti tajii yoo ta'an magaalattiidhuma kee ammoo maal goona ree ala nan jedheen anatu si wajjin deemee barbaade mana kana fuudha bakka hin hojjetama maqaa Yesuusin seexanii nurratti hin cuftu hin hojjetama amma kana waan rakkanne ji'a 3 wayii ta'e bakka tuma kana olii garrakkannu ji'a 3 wayii ta'e. Amma kana keessaa immoo ilmoon namaa mana keessatti guyyaa guyyaatti waan nama barbaachisu hin beektu maasii hin qabnu nun maasii irraa qotannee hin gashannu karaa isaas karaa keenyas waaqayyo waan itti nama jiraachisu hin dhabne nus hin dhoowwanne waaqayyo affaatu obboloonni nu gargaartan illee jirtu as keessa maqaa kodheen jette malee waan mana ijaarsaa sana irratti illee waaqayyoon ishee eebbisu ammallee garaan koo baay'ee itti gammada. Haxiriidhaan naanneffadhu leettee birrishiin na ergiteetu ture obboleettiin tokko. Mana sana kee namni nan gargaarre yoon jedhee ishiin qooda guddaa keessaa qabdi. Erga mana sana ijaaree gibbii ittiin zuuraa naanneffadhu qorqorroo naan jettee birrii naa ergite. Birrii sanallee kaartaa nan baasisa jedhee tan balleesse birrii sanallee namni na ilaa nyaate. Waaqayyo ishee eebbisu. Ishiin gahee guddaa keessaa qabdi birricha mana sana keessaa isiniin jechuufani. Achumarraan kan namni nyaatu malee hin jiraatu miti. Hojiin nu diddee ji'a 3 guunnee soorsaan nyaara manatti ol deebi'ee naara aaruudhuma bakka maal hojjena deebi'ee maal hojjaa fuula kositti naanneffadhe maal hojjaa finfinneedhaa bahee anaa finfinnee naa wayyaa
bakka aaruudhuma ganamas gargaras guyyaa soorsaan irriba dhabuu aaruu bichaa ta'e. Maal goona ree ka'ee deemnee barbaanna kan biraan jedheen achas deebine kan sadaffaa immoo tajiddiidhuma dhannee barbaanna beeku ka'ee tan faana deeme. Barbaannee mana kana naa gaafannu wuddii kana naa gaafannu immoo iddoo ayyariin hin jirre kana naa gaafannu immoo wuddii achumaan tokko argine kacarraa. Tokko gaafa argine jennu ishiin immoo birri 2,200 malee hin kireessu 2,200 sana iyyuu immoo kan ji'a 5 naa kaffaltu. Moo hanjaa jaattee hanjaa jaa naa kaffaltu 9,000 10,000 waan ta'e hanjaa 5 miti hanjaa 5 naa kaffaltu. Eessaaf inni 10,000 kaffallarre sanuu gannadha. Sanuu immoo mana irratti birri dhadhaadhe ijaarsa mana sanaa irratti. Sanuu immoo kan mucattiin illee ittiin kaartaa ittiin eenyu hojjechiifadhu naa kan kaartaan hojjechiisaa dhee namatti kennu. Achumarraa maal goona ree namatti daawwaleen achuma taa'eetan manichi erga argame mana niitii dhannee gaafanneeti niitiin ani hanjaa 5 wal faana fudhadha ani ji'a tokko naa kennaa isinis hin caqacaqu. Warri kireessanii jiranis tokko kireessee jira yuunaannaa sana caammaatti nagadan immoo caammaa laaskitii naamni kan. Inni iyyuu akkanatti naa kenna waan ta'eef ani ji'a dhaabbadhe isin gaafadhu nuun jette. Maal goona ree isaa arfu 10,000 yeroo tokko birriin takkitti nama rakkiftii bara. Maalijji waan fagoo isinitti himaa otuma dayin suuqii dhaqeetanii birri takkitti naan qatte inqulaalii wayii bituudhaaf nan qanne garuu birri matti dhiisee ba'e assaaba malee inqulaalii bituu dhaqe arginaan suuqaadha suuqii dammoo achumaan nan darbaa olammoo dhaqi birri san tokkitti fidi koo malee siin kennu naan jedha yaasiin nan deebi'aa dadhabeen jira salaa garaatti hin baadda amma mana ga'e ol deebi'utti ganaanii mana ga'e ol deebi'ee sii fiduurraa yeroo baay'ee siin nan deddeema waan ta'eef sii fidee dhufaa naa kenna naan kennu birri takkitti naan jette. Kanaaf 10,000 miti birri takkittidhaaf mucaa kana da'uuf jedheen jira. Suma dhiyoo kanaati birri tokkitti manatti deebi'eera inqulaalii bituudhaaf jedhee. Kana waan biraatti fudhatiina nama rakkisa waan nuyi baay'een jechuu kan jedhe. Egaa buleewwan koo maasiniin jechuu barbaadeen sadaffaa manicha dhannee fuune gaafa manicha fuunu manichi immoo birrii sana kaa akkuma argames hundis argamu baate birri 4,000 kennineefi turre. Birri 4,000 kennineefiiti hojjechaa sii kaffallan jedheen. Hojjechaa sii kaffalla ijaarsa manarra waan hin tureefi soorsaan immoo difratiin qabu akka baaseen dubbatu suutuma jedha. Mana ijaarsa irratti waan birriin harkaa dhumeefi birri harkaa dhumeen malee siin kaffala anatu. Haa hojjetu hojjennaan hojjennu innaa hojjennu sii kaffalla jedheen. Eshi argate akkana naan jette. Waaqayyoof haa galatu immoo namni yeroo baay'ee nan tuffatan akka xinummaa koo yookiis immoo akka yeroon siniin jedhu akka nuuf tuffadhuuti nan tuffatan. Niitii nama guddoodha baay'ee nama guddoodha furtitti amma higeessu. Eshinaa jettee fuunee torban tokko hin cufame akkamittiin naan jedha har'an qalamii isin diba qorqorroodha manichi. Indoo viidiyoo waraabeen tureyyuu hin akeekkattan hin laalle yoo ta'e malee hin jira viidiyoon waraabes keessatti. Qorqorroo bichaadha lafti isaa biyyoodha. Qo'aa biyyoo fidee isin daldala. Qo'aa qorqorroo kanan immoo qalamii isin dibsiisa otuma jettu torban tokko ga'e. Torban 3 nu afaqaa. Birriin kaffalameera. Ammas otuma jettu gaafa torban 2 guutuu ani dhaqee birriin silaa isinii kaffalameera. Maaliif qalamiin nuun dibsiisne irreen hojjetna? Maaliif nuun hojjechiifne naan jedhu namicha qalamii dibutu har'a nufa bora nufa iftaan nufa toonaan jedhu yoo nagee naan jette. Akkanatti tuma kanaan jirru achi soorsaan keessa wanni takkittiin hojjenne ji'a guutee manni sun ka torban 2 gaafa guutu qalamiin nuu dibameera gaafsan achi taa'ee hin jiraachuu. Ishiinis achi teessee jirti. Qalamiin nuu dibamee gaafa hin hojjenne jennee gaa waan hundumaa sirreeffannee babbareechinee amma tokko amma keenyatti babbareechinee yennu maaltu olaasee nure saree moo nama mana kana jira moo tisiisa mana kana illee jiraadha namni nuti seenuu didi dhugaa waaqayyoon siniin jira. Iddoon immoo eessa yoo jettan iddoo gabaan asii yaa'a bakka mo'aniif kaameraa kun walitti dhiyaannee jirru gabaanii fi mangadiin gabaa fi manichi nutti fuune. Utuma dhabame maskiidii illee nu bukkee jira. Maskiidii harka kana jira gabaan kana yaala kana. Mana keenya akka tollaalaa yaa manicha kireessine sana. Isa kiraayee jechuudha. Namni takkitti nuti seenu torban 2 niitiitu har'a bori toon qalamii isin dibattu turte isiniin jedheera deddeebi'ee dubbachuu koomitii namaaf kalchaa torban 2 keenya ji'a guun malee macheen waan goonu hin qabnu immoo mitiire torban 2 immoo soorsaan osoo wanni takkitti afaan isaatiin isinitti taa'amu hin hojjetiin ji'a guute manni sun. Maal goonare hin baana immoo keessa eessa danna meeshaa keenya gurrannee manatti xophu manooraa keenya isa ijaarra sanatti waa'ee mana keenyaaf hin kada isinitti himaa jira. Manatti galle meeshaa keenya fudhannee
birriin keenya achitti hafte kuma arfan kaffalle maal goona reejo birriin nu deebisuu diddaniiti maal goona ree kireesseen ni deebisa yaada keessan dhimma keessan gabaan bee cirraashu nu deebi'a gabaa akkanatti akka gabaa baadiyyaatti yaabi gabaan iddoo sana tarii warri magaalaa tajii sanaa beekuu dandeessu iddoo kam immoo yoo ta'an maskiida fuulduraayyuu namni xiyyaa kanaan hojjechuu dhabamnaan hin gallee manatti gallee manooraa keenyatti amma sana keessaa gaa minaayyoo tokkicha bitattanii daaskifattan illee tarii ashaboo mana hin jiru ta'a tarii kinoorii kana ta'a waxii mi'aawu jenna malee jenna tarii shunkurtiyyuu ta'a tarii bunayyuu ta'a moonni mana dhabamu waan hedduu jiran beektu rakkina keenyatti machuu dhuftee hin jedhina sababii mana keenya dhiisnee finfinneetti addeebine isinitti himaa jira gadee fageesse otuma akkana goonoo ta'uu dhinnaan soorsaa finfinneetti akka deebi'a malee akkamitti deebita mana kana ijaarree kaane ani mana barbaadan biyya ormaa deeme malee hojiidhaaf miti ati deemiiti waan ta'e waan hojjetamu hojjedhu yookaan achi immoo lafa qixxee barbaadiiti qixxeen jedhaa kaa hirtaa jedhu miti isaan immoo hirtaa jedhu achitti nuuqoti namarraa fuudhiiti akkamittan gaxaritti deebi'anii qote bulaa ta'a maal goona ree mana erga qabaanne waaqayyo erga mana nuuf kenne mana ijaarranne waan ittiin jiraannu namnu akkanuma hin jedhamu mana akka ta'e hin beeku waan ittiin jiraannu waan nu nyaachisu waaqayyo nu dhowwatu waannaa baga mana kiraa kee baaneen jenna ituman du'e dhiigni konkoo iddoo kanatti hojjetu achi deebi'u malee ish maal goona ree biiffee qodaa kanallee gurgurra waan akkanallee gurgurra waan akkanallee gurgurra isaan immoo tiraanspoortii godhannee achi deebina ish biiffee keenya argitaniitu biiffee qodaa hin gurgurre dhugaa siniin jedhaa bar dhugaa rabbii soofaa keenya argitaniitu soofaa keenyaan gurgurre muka binneetti mana haxirii naannessuudhaaf baarzaafi binnee akka jirutti achumatti gannee akka baarzaafiin gibbii haa naanna'u jennee amma qorqorroo rukuchiifannitti gaamucayyoo naa kaffalteetti naa kennite toluma binaan beektu ishiin beeku waaqayyo waaqarraa waan gaarii shifaa yaadu ammayyuu dhugaa rabbii yuutuubii irraan dabarte malee nan beektu waan addaa ishiidhaaf haa baasu ammanattiini jennee haxirii baarzaafii minaaminii wanna bunaa wanna maangoo wannam tafe hin jiru muuzii bichaa yoo ta'e malee wanna tafe hin jiru shaakiltoota kee waan hundumaa bitee naannessee immoo dhaabeera maal akka ta'e hin beeku bakka qeedhuma guddaa ta'e itti jiraadhaadha kaayyoon kan koo achumaan nu didee keessa achi deebina malee jedhe soorsaa meeshaa jijjiirtuun gurgurree ishii kana ittiin fidachuudhaaf ishii kana birrii 6,000 meeshaa amma sana guutuu yeroo duraa birrii 3,000 nu geesse makiinaadhuma santuu firuma soorsaati deebee 6,000 immoo ishii kana nuu fide irraayyuu gurgurree achitti muka baarzaafii amma siniin jedhu baarzaafii binne hunda ishii dhiibne baarzaafii birrii 7,000 bitee namni 1,000 gurguree deema sanuu duubee kenne dhugaa waaqayyoo isa jiraataa silitti hima sagalee waaqayyo illee dhugaa waaqayyo isa jiraataa ta'anii kakatiinaadha akkas hin amantaniifan dhugummaas akka bartaniifan 7,000 binnee baarzaafii maal gochuudhaaf gibbii naannessuudhaaf haxirii baarzaafii 7,000 binnee eessaa fiddee bitte immoo kan jennu maaliif mana kiraayii waan kaffaltu dhabdeetu rakkataa turte mucattii birrii naa erge kana gidduutti mucattiin birrii naa ergite achumaan birrii 7,000 irraa muka binneet isa kaan immoo haxirii masqalatti naanneffadhu naan jettee naa ergite isheen isa kaan immoo kaartaa ittiin baasifanna mana kanatti jenneet namicha kaartaa siniin baasa jedhee birrii 63 nurraa fudhate tokko jira nurraa nyaate jira nu nyaatee nu dhowwate amma ammaatti illee kaartaan kee jallee nuun baane isatu nurraa fudhate birrii sana isaaf irraa kennine isaafitti ofuma keenyaaf miti rennis irratti nu baasisa mitiire arra 10,20 ta'u jalaa kennine nuu qannasa anatu sinii baasisa jedhee jaraa gubboon laadhadhee akkaritti nu nyaate mucaan suni waa isaa dubbachuu barbaadee miti ammaanii birrii sanaan muka binne muka birrii 7,000 binnee baarzaafii birrii 1,000 itti duubee kennine keessaa kunneen jedhu birrii 1,000 itti erga biyya kana dhufne nuu kaffalamte kanatti mana keenya gannee dhufne malee manaafan biyya hormaa deemee waggaa 3 keessatti waaqayyo waaqni jiraata akka ajaa'ibaatti na gargaare keessaa haadha koo gargaaruutu jira qodaadhuma immoo deebi'ee gadi gurgurame isiniin jedhu kana keessaa bituutu jira soorsaadhaallee birrii takkitti mana kiraayin kaffalle dhugaa waaqaa isiniin jedha birrii takkitti mana rifeensaa innaa sana 1,000 kaffalaayyuu akka ammaa 4,000 miti har'a kunoo waaqayyoof galanni haa ta'u addeebinu malee jedhee ergaas deebines agabuu keenya hin taane innee bonne hin beelofne egaa gidduutti dhukkubi sun na qortee boo'ee abdii koos kutadheenis du'uu kooti mucaan koos na keessatti du'a kan jedhutu na boochisee abdii na kutee siniin illee sin boochisee isallee sadarkaa abdii kutannaa irra ga'ee innillee waan godhu wallaallaan sadarkaa uffata koo fuudhee deemeetti naa kadhachiisu wanni tsabalaallee na namne ani garuu beenxeedha miti waan na fayyisu haa ta'u malee naaf kennaalee tsabalallee
dubartoonni yookaan mana yaalatti fuudhanii naa fiiganii naa kennu kan nama biraatii fidan. Asumatti illee amma baajaajiin kontiraata qabamee asii mana kana namni biraa na qabee na baasutti namni biraa immoo warri ollaa immoo sabala fuudhanii tamantiin kee maali siifinnu naa fida ani hin jibbu mataatti naa naqu nan dhugasii kana koo laphee kootis duuba koo kanatti naa naqu qabbanaa fayyu jedhanii sadarkaa kanarraa kan nagahee dhukkubattii kanadha. Mana keenya immoo isuma dhugaatiidha. Isa dhugaatii waaqayyo akka ajaa'ibaatti na gargaareen ijaarradhee ture. Egaa iddoo waaqayyo jiraadhu isiniin jedhe jiraattu malee ijaartaniif dheebottanii fi beeloftaniif yoo akka argitan nyaattanii yookaan garaa nama dhukkubsa. Akkaan gabagabamee waa'ee mana sanaaf raafamee ijaarradhe ta'uu dide har'as waaqayyo karaa qaba bitachuu nan danda'a kan biraa. Isumayyuu tarii kaartaa immoo hojjechiifadhee gurguradhee bitachuu nan danda'a. Ammas waaqayyo inni kaleessa na gargaara har'as na gargaara isinis naaf jirtu. Keessumaa isin na jajjabeessitanii yuutuubiin kun naa kaffallaan ofii kootiin dhaabbadhee dhaqee kaartaa koollee baafadhee mana sanallee gurguree mana maqaa kootii waan jiruuf iyyuu jechuudha. Kan biraa immoo bitee isinitti agarsiisuu danda'a dhugummaa masaa isiniin jedha isinan jaalladha wanni sobaa keessa hin jiru. Waaqayyo abbaan sinaa eebbisu naa jiraadha. Baay'ee sin nuffisiise akka sagaleen koo isinitti dheerateen beekaan jira. Egaa kanadha deebiin ani isinii kennu dhufe waan amma mana hordoftaniif hedduu galatooma eebbifamaa. Milkaa'aa isinillee anis waggaa xiqqoo keessatti milkaa'aa isinis milkaa'aa. Utuu nama afaan beekee deemee ta'ee kumaa fi dhibbii waggaan tokkoo fi jiini 4 akka haddisitti naa kaffalamuu baate akka nama afaan beekuutti naa kaffalame akka ajaa'ibaatti na gargaaree ture gooftaan arras na gargaareera naa jiraadha. Isin na guddifnaan har'as wanni hafu tokko illee hin jiru. Har'a garuu homtuu hin jiru inumaan bira ga'a. Ergaacha deebines kun yaa ogaa manuma kiraayii kanaa fi dhukkubattii tolii gadi na godhe malee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u manooraa isa kanas kireeffanneetuma jirra. Kunoo mana hojii sanas nu kireesseetuma birrii 4,000 fuudhee nu hojjetaa jira. Waaqayyo ulfina guddaa argatu. Wanni ittiin mana keenya keessa minaa keenya tokkicha binnee daaskifannee mana keenya keessa immoo qaniidha wanni ittiin bibbitanne ittiin waxii hojjetannu maan dhabnu. Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Baga jiraattan isinillee anis lubbuun koo jiraate baga si wajjiyyoo naga'e akka seexanni abdiina kuttee turtettillee nan jiraadhan seene waaqayyo nama salphisu isinillee waaqa keessa nama nadhaa isinillee allaa keessa nama nadhaa quraana keessa nama nadhaa hin jiraattu hin milkooftu. Haati kee haafamtu. Anaafee ani sareeku. Buchoon koo roba keessan ilaa fe'ame. Isiniin jedha isinan jaalladhaa isaan isinitti dheeresse waaqayyo sinaa eebbisu deebii mana waa'ee mana koo isinii deebisee dhadhee yaada nagaan naa tura.